Oduu ijoo sagantaan ashaaraa magariisaa bara kanaa naannoo yaa'ii haaromsaa guddicha Abbayyaa gabbisuu irratti kan xiyyeeffatu ta'uu ministeerri muummee itti aanaan Tamasgen Xurunaa himan. Itoophiyaan anniisaa haaromfamaan Afrikaa fakkeenyaa akka taatu hojjetamaa jiraachuun himame. Pireezidaantii naannoo Gaambeellaa ta'uun kan muudaman Aadde Alamituu Mood qabeenya dilbii naannichi qabu misoomsuun faayidaa uummataaf oolchuuf kan hojjetan ta'uu himan. Oduuwwan maddeen alaatiin dhibeen Maariyyee Jaldeessaa yaaddoo fayyaa idil addunyaa jedhamuun labsame. Harka fuunee akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenyaa ITV Afaan Oromoo irraa oduuwwan galgala kanaaf qopheeffannee qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan kanneen isinitti himuun kan isin wajjin turu ani Mirkanaa Taaddasaati. Isinis nu wajjin tura. Sagantaan ashaaraa magariisaa bara kanaa naannoo yaa'ii haaromsaa guddicha Abbayyaa gabbisuu irratti kan xiyyeeffatu ta'uu ministeerri muummee itti aanaan Tamasgen Xurunaa himan. Ministeerri muummee itti aanaan Tamasgen Xurunaa magaalaa Dirree Dawaatti argamuun paarkii yaadannoo Aartist Alii Birraatti biqiltuu dhaabanii jiru. Muktaar Abdallaa gabaasa dabalataa qaba. Bara kana biqiltuu biiliyoona 7.5 dhaabuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuu kan ibsan ministeerri muummee itti aanaa Tamasgen Xurunaa sagantaa bara kanaaf xiyyeeffannoon guddaa kennamuuf himaniiru. Sagantaa ashaaraa magariisaa bara kanaan biqiltuuwwan dhaabbatan haala qabatamaa lafaa giddugaleessa kan taasifatan ta'uu fi dhibbeentaan 40 naannoo laggeen yaa'a laga Abbayyaatti kan dhaabbatan ta'uu himaniiru. 7.5 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ነው በዚህ ዓመት የታቀደው። በዚህ ዓመት በረከና ቢቅልቱ ቢሊዮነ 7.5 dhaabuuf kan karoorfame ashaaraa magariisaa bara kanaa kan adda taasisu bakkeewwan itti dhaabaman ragaaleen kan qabamanidha. Gama biroon dhibbeentaan 40 kan dhaabaman biqiltuun biiliyoona 2.7 ta'an naannoo yaa'aa hidha haaromsa guddicha Abbayyaa ta'uun hidha haaromsaa keenya eeguuf hojii nu dandeessisuudha jedhamee eegama. ታላቁ ህዳሴ ግድብ የአባይ ተፋሰስ አካባቢ መሆኑ ታላቁ ህዳሴ ግድባችንን ለመጠበቅ የሚያስችል ትልቅ ስራ የምንሰራበት ዓመት ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። Dhaabbiin biqiltuu naannawa Dirree Dhawaa naannoo sulula Qiinxaamaatti gaggeeffamu dhiibbaa jijjiirama qilleensaa dandamachuuf fala gaariidhaas jedhaniiru. Magaalaa Fakkii Waloomaa bakka dhaloota abbaa ogummaa Alii Birraa Dirree Dhawaatti argamuun paarkii yaadannoo Aartist Alii Birraa keessatti biqiltuu dhaabuu isaaniitti gammadu simaniiru. ድሬዳዋ እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት የስምጥ ሸለቆ በጣም ዝናብ አጠር እና ሞቃት የሆነ አካባቢ ነው። Dirree Dhawaan akkuma hundi keessan beektan magaalaa sulula Qiinxamaa hanqina roobaa kan qabduu fi naannawa ho'ituu taateedha. Naannolee akkasii biqiltuu dhaabuun biyya keenyaafis ta'e ardii keenyaaf hojii gaarii waan ta'eef guyyaa har'aa sagantaa akkanaan wal arguu keenyaaf baay'ee gammadee jira. Akka carraa ta'e ammoo bakki amma itti dhaabnu artiistii Itoophiyaanonni hundi kabajan paarkii Dooktara kabajaa Aartist Alii Birraatti ta'uu isaatiin baay'ee gammadee jira. As bakka guddaa fi maqaan nama guddaa jirutti ashaaraa keenya kaa'uu keenyaan baay'ee gammachuu guddaan nutti dhagahama. እዚህ ትልቅ ቦታ የትልቅ ሰው ስም ያለበት ቦታ ላይ እንዲሁም የስምጥ ሸለቆ ዝናብ አጠር ቦታ ላይ አሻራችንን በማስቀመጣችን እጅግ በጣም ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶናል። Kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa Kadir Jawaar dinagdee jijjiirama haala qilleensaan hin daddaagne ijaaruuf sochiin ashaaraa magariisaa murteessaa ta'uu himuun barana biqiltuuwwan wabii nyaataa mirkaneessanii fi madaala naannoo eegan miiliyoona 3 dhaabuuf karoorfame haga ammaatti miiliyoonni 1.5 dhaabamuu himaniiru. በአስተዳደራችንም ቀደም ብሎ ዓመታት ባከናወናቸው የአረንጓዴ አሻራዎች ስራዎች በርካታ ትሩፋቶችን ያገኘን ሲሆን hojiilee ashaaraa magariisaa baroottan darban hojjenneen bu'aa hedduu kan galmeessine yoo ta'u saaxilamummaa rakkoolee jijjiirama qilleensaan qaqqabaa turan kanneen akka dhiqama biyyee gogiinsa daraan hir'isuun kan danda'ame yommuu ta'u dabalataanis oomishtummaa qonnaan gumaacha guddaa taasiseera.
biqiltoota dhaabuudhaan dabalata olloota keenya godina Harargee Bahaa fi Siitii akkasumas biyya ollaa Jibuutiidhaaf kanaan dura biqiltuuwwan 200 ol deeggarsaan kennuudhaan aadaa sagantaa ashaaraa magariisaa gara biyya ollaatti babal'isuun danda'ameera. Bara kanas Jibuutiidhaaf biqiltuu 200 kan qopheessine yoo ta'u, ollummaa keenya cimsuudhaafis qaaman achitti argamnee kan dhaamnu ta'uu keenya isiniin mirkaneessuun barbaada. አጎራባችነትን ለማጠናከር በአካል ሄደን የምንተክል መሆኑን በዚያው አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። ቡአሌ አሻራ መገሪሳ ዋርሱ ፊ ኢባ ጅጅረመ ቅሌንሳ ደንደመቹፍ ጨራቂን ከንታስፈሙ ta'uunis ibsameera. Itoophiyaan kallattii nagaaf hojii dippiloomaasiin carraaqqii ulaa galaanaa argachuuf taasiftu cimee kan itti fufu ta'uu ministeerri dhimma alaa beekseera. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Nabiyyuu Taaddalaa dhimmoota waqtaawaa haala naannoof idil addunyaa irratti miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf hojii dippiloomaasii eegalte cimsitee kan itti fuftu ta'uus dubbataniiru. Dhimma ulaa galaanaan wal qabatee garaagarummaan Somaaliyaa waliin uumame fala akka argatus ni hojjetamaa jedhan. Marii marsaa lammaffaa Tarkiyyee magaalaa Ankaaraatti taa'amaa tures abdii qabeessa ta'uu himaniiru. ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የባህር በር ለማግኘት ጥያቄ ሲያነሳ እንደ ነውር ነበር። ኢትዮጵያን ጋፋ ውላ ገላና አርገቹፍ ጋፊ ካስቱ akka dabaatti ilaalamaa ture. Haa ta'u malee amma mootummaa Tarkii kan jaarsummaaf gidduu seene dabalatee dhaabbileen deeggartoota keenya ta'an Itoophiyaan kallattii nageenyaan ulaan galaanaa akka ishee barbaachisu amananiiru. Kun ammoo nuuf injifannoo guddaadha. Kanaafuu ammas walitti bu'iinsa tokkoon ala kan itti fufnu ta'a. Naannicha haala jeequmsa keessa hin galchineen gaaffiin ulaa galaanaa keenya cimee kan itti fufu ta'a. Itoophiyaan filannoo hedduu qabdi. Gaaffii Somaaliilaand fi Somaaliyaaf dhiyeessinu kanuma giddugala kan godhatee ከሶማሌላንድም ጋር ይሁን ከሶማሊያ ፌዴራል መንግስት ጋር የሚደረጉ ድርድሮች ይህንን ከግምት ውስጥ አስገብተው የሚካሄዱ ይሆናሉ። ሙደማ ሊባኖስ ቱመሜን ወልቀበቴ አልለምሌን ኢትዮጵያ ችጅራኒ ሆርዶፈማ ጅራቹ ፊ ብየቲ ገዲሰኒ በውፍ ወንቲ ነማሪ ፈቺሱ አከን ጅሬስ ኢብሰኒ ጅሩ ሊባኖስ ውስጥ ወደ 150 ሺህ የሚጠጉ ዜጎች ይኖራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ለሚሌን ኢትዮጵያ ናኖ 150 ta'an biyya sana jiru. Lammiilee kanneen yoo nageenya isaaniif sodaachisaa ta'e qofa tarkaaffiin barbaachisu akka fudhatamuuf koreen yeroo hundaa'eera. Koreen kun yoo rakkoon kun cimaa adeeme imbaasii achi jiru waliin Itoophiyaan akka biyyaatti qabeenya achitti horatte akka jalaa hin miidhamneef karoora baasuun dhimmicha of eeggannoon hordofaa jirti. እቅድ አዘጋጅቶ ጉዳዩን በጥንቃቄ እየተከታተለ ይገኛል። Riformiin dinagdee gooroo Itoophiyaan guutummaatti hojiirra oolchuu eegalte akka milkaa'uuf galii guddisuun dhimma yeroon ittiin kennamnedha jedhan ministeerri maallaqaa Ahmad Shidee. Ministeerri galiiwwanii kaffaltoota gibiraa sadarkaa giddu galeessaa wajjin raawwii sassaabbii galii bara 2016 fi karoora galii bara 2017 irratti mari'atee jira. Bal'inni isaa akka taanutti dhiyaata. Ministeerri galiiwwanii kaffaltoota gibiraa sadarkaa giddu galeessaa waajjira lakkoofsa lamaa wajjin raawwii galii gibiraa bara 2016 karoora galii bara 2017 irratti mari'ateera. Ministeerri galiiwwanii adda Inaalem Nugusee ergaa marii kana irratti dabarsaniin galii walitti qabuun hojii mootummaa isa ijoo ta'uu himuun galiin taaksii waggoottan 5 darban guddina agarsiisaa dhufuu himan. Galii biyya keessaa guddisuun birmadummaa dinagdee qabaachuuf xiyyeeffannoon akka hojjetamus himaniiru. ግብር ከፋዩም ሆነ ግብር ሰብሳቢው ተቋም namni gibira kaffalus ta'ee dhaabbanni gibira walitti qabu sadarkaa amanamummaa olaanaan biyya tajaajiluudhaan humna Itoophiyaa deeggarsaa fi kadhaa jalaa baasuu uumuuf bara bajataa murteessaarra kan jirru waan ta'eef walitti dhufeenya hojii cimaa hojimaata iftoomina qabuu fi sirna diriirsineen qofa akka tajaajilamnu ni barbaachisa. Kaffaltoota gibiraa amanamoo jajjabeessaa kanneen gibira dhoksan seeratti deebisaa kan deemnu ta'a. እና በተዘረጋው ስርዓት ብቻ እንድንገለገል ያስፈልጋል ማለት ነው። Riformiin dinagdee gooroo ilaalchisee kaffaltoota gibiraa kanneeniif ibsa kan kennan ministeerri maallaqaa Ahmad Shidee fooyya'insi dinagdee taasifame waggoota 6 hojiirra oolaa turuun amma guutummaatti hojiitti akka hiikamu taasifamuu himan. Imaammata dinagdee kanaaf qophiin dursaa taasifamaa tureera. Sadarkaa addunyaattis fudhatama argatee deeggarsa guddaa argamsiiseera jedhan. Kaayyoon ijoon baasii biyya keessaa humna ofiin guuttachuuf sirna liqaaf maallaqaa gabaan murtaa hojiirra oolchuu waan ta'eef galii guddisuun dhimma yeroon ittiin kennamnedha jedhan. የ2017 እቅድ የተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ በተገበርንበት karoorri bara 2017 yeroo riifoormii dinagdee goorootti guutumaan guututti seenne waggaa jalqabaa waan ta'eef xiyyeeffannoo addaatu gama mootummaan itti kennama. Karoorichi karoora addaa ta'a. Sababni kun ta'eef inni ijoon sagantaan riifoormii dinagdee gooroo keenya kaayyoon isaa inni guddaan galii guddisuun milkaa'ina riifoormichaa mirkaneessuudha. Kanaaf galiin bara kanaa hammaanis adda.
xiyyeeffannoo addaas kan argatu ta'a. ዋና ዓላማው ገቢን በማሳደግ የሪፎርሙን ስኬታማነት ማረጋገጥ ነው። kaffaltoota gibiraa amanamoo jajjabeessaa kanneen gibira waliin dhaaniif dhoksan seeratti deebisaa sochiin dinagdee tasgabbaaf seera qabeessi akka jiraatu taasisuun barbaachisaadhas jedhan obbo Ahmad. ይሄ በሀገራችን ታሪክ ትልቁን ድጋፍ ያገኘንበት ነው። Riifoormiin kun seenaa biyya keenyaa keessatti deeggarsa guddaa kan itti argannedha. Ammattoo deeggarsa kanaa keessatti haala guutuu ta'een hojiirra oolchuun humna guddaa deeggarsa guddaa nuuf uuma. Maaliinuu kan bakka hin bu'amne garuu galii keenya guddisuu fi alergee dabaluu kanaaf haala kan mijeessu investimentii alaa hawwachuu fi naannoo biyyattii hundatti haala mijataa uumuun walitti edameeti riifoormii diinagdee keenya guutuu kan taasisu. Kanaaf akka damee keenyaatti galii guddisuun dhimma ijoo waan ta'eef xiyyeeffannoo addaa kan barbaadudha. ገቢን የማሳደግ ጉዳይ ዘንድሮ ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጠው ነው። ስለዚህ ሪፎርማችን አንዱ ትልቁ አንከር ገቢ ነው። waltajjii marii kana irratti raawwiin galii waajjira galii kaffaltoota gibiraa sadarkaa giddu galeessaa lakkoofsa 2 bara 2016 karoorri galii damechaa bara 2017 hojii geggeessaa damechaa toluu fiixeen dhiyaachuun irratti mari'atameera. Kaffaltoonni gibiraa sadarkaa giddu galeessaas dhimmoota taaksii gumuruukaaf riifoormii dinagdee irratti gaaffilee qaban dhiyeessuun qaamolee dhimmi ilaallatuun deebiin itti kennameera. kan daawwachaa jirtan TV Afaan Oromoo irraa oduuwwan tamsaasa kallattiin isin bira gahaa jiranidha. Jilli pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan durfame godina Arsii Lixaa Aanaa Kofaleetti beelladoota mala namaan diqaaloman daawwate. Loon sanyii fooyya'oo oomishtummaan isaanii fooyya'aa ta'an miliyoona 1.6 qabsiisuun akka danda'ame eeramee jira. Baranas naannoo Oromiyaatti sanyii fooyya'oo miliyoona 2.5 mala namaan diqaalomsuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuun ibsameera. Hojiin mala namaan diqaalomsuun sanyii loonii fooyyessuu irratti hojjetamaa jiru bal'isuun bu'aawwan beelladaa dabaluun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa himaniitiin jiru. Jilli hooggansa olaanoo mootummaa kun magaalaa Dodolaatti kilaastera qamadii buusaa gonofaan misoomes daawwateera. Qamadiin buusaa gonofaan misoome kun lafa hektaara 52 irratti kilaasteraan kan misoome ta'uun himameera. Oomishni kun kilaasteraan kan faca'e yoo ta'u teekinooloojii ammayyaatiin kunuunfamaa jiras jedhame. Kana malees jilli pireezidaantii Shimallis Abdiisaan durfamu kun aanaa gada basaasaatti qamadii kilaasteraan misoomaa jiru daawwateera. Akka aanaa gada basaasaatti lafti hektaarri 67 ol midhaan akaakuu garagaraan facaafamee misoomaa jiru keessaa lafti hektaarri 51 ol qamadii ta'uun ibsameera. sadarkaa pireezidaantii ittaanaatti pireezidaantii naannoo Gaambeellaa ta'uun kan muudaman Aadde Alamituu Umood qabeenya dilbii naannichi qabu misoomsuun faayidaa uummataaf oolchuuf kan hojjetan ta'uu himan. Malaammaltummaa fi hojimaata badaa irratti qabsaa'uun jijjiirama eegalame itti fufsiisuunis kallattii ijoo mootummaa naannichaa ta'uu eeraniiru. Ababaayyoo Kafanii gabaasa dabalataa qaba. Manni marii naannoo Gaambeellaa yaayyaaleeffachiisaa irra taa'een Aadde Alamituu Umood pireezidaantii naannichaa gochuun muudeera. Aadde Alamituun dubartii jalqabaa naannicha pireezidaantummaan hooggananii ta'uu jedhameera. Aadde Alamituu Umood kanaan dura yaa'ii itti aantuu mana marii naannichaa akkasuma deetaa ministeera dubartootaa fi dhimma hawaasummaas ta'uun tajaajilaniiru. Yaa'ii ariifachiisaa kanaan pireezidaantii naannoo Gaambeellaa ta'uun kan muudaman Aadde Alamituun haasawaa mana marii naannichaaf taasisaniin qabeenya dilbii naannichi qabu misoomsuun faayidaa uummataaf oolchuuf kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. ክልላችን ጋምቤላ በተፈጥሮ ሀብቷ የታደለች Naannoon Gaambeellaa naannoo qabeenya uumamaan badhaatee fi qabeenya dilbii misooma naannolee biroofis biyyaafis oolu osoo qabdu rakkoodhuma ofii keenyaan walirratti uumaa jiruun walitti bu'insota uumnuun uummanni keenya qabeenya isaarraa akka hin fayyadamne gooneerra. የተፈጠሩ ግጭቶች ምክንያት የክልሉ ሕዝብ የልማት ተጠቃሚ እንዳይሆን አድርገናል. Waggoottan darban hojiilee misoomaa fi riifoormii hojjetamaniinis dameewwan hedduu irratti milkaa'inoonni galmaa'oo eeran. በለውጡ ዓመታት በተከናወኑ ሁሉን አቀፍ የሪፎርም ስራዎች hojiilee riifoormii gama maraa baroottan jijjiiramaatti hojjetamaniitiin cabni hawaasummaa fi siyaas dinagdee suphamaa imala badhaadhinaaf haalli mijataan uumamaa jira. Dameelee hundaanis milkiiwwan hedduun yeroo itti galmaa'e keessadha kan jirru. የተፈጠረበትና በየዘርፉ የተሻሉ ስራዎች እየተመዘገቡ የመጡበት ጊዜ ላይ እንገኛለን። Haa ta'u malee qabeenya naannichi qabu qixa barbaadamuun misoomsuun faayidaa uummataaf oolchuu irratti hanqinoonni jiraachuu dubbataniiru. Kanaafis gaaffii misoomaa deebisuu fi nageenya uummataa mirkaneessuun hojii ijoo xiyyeeffannoo mootummaa naannichaa ta'uu ibsaniiru. መንግስት በአዲስ የለውጥ ምዕራፍ ላይ የሚገኝ እንደመሆኑ mootummaan boqonnaa jijjiirama haaraarra waan jiruuf carraawwan kana dura osoo ittiin fayyadamin hafnis fayyadamuun isaa ta'u tarkaanfilee biroo fudhannu naannoo keenya jijjiiruuf lapheerraa ni hojjenna. Gaaffilee misoomaa fi nageenyaa uummata keenyaaf deebisuu fi naannoo keenya ceesisuuf lapheerraa ni hojjenna. ክልሉን ወደ ከፍታ ለማሻገር እንሰራለን.
Malaammaltummaa fi hojmaata badaa irratti qabsaa'uun jijjiirama eegalame itti fufsiisuunis kallattii ijoo mootummaa naannichaa ta'uu himaniiru. ለብነትና ብልሹ አሰራሮች የልማታችን ጸር በመሆናቸው hannii fi hojmaatni badaan farra misooma keenyaa waan ta'aniif hadheeffannee balaaleffachuun tooftaalee uummata keenya hirkattummaa deeggarsaa jalaa baasanii hojiirra oolchuuf ni hojjenna. Hojiilee uummata bal'aa keenya fayyadamaa taasisanis ni raawwanna. Galii misoomaaf oolchuu irrattis xiyyeeffannoo olaanaadhaan irratti ni hojjenna. Haaluma wal fakkaatuun manni maree naannoo Gaambeellaa yaa'ii ariifachiisaa ta'e kanaan Dr. Gaatluwaak Roon pirezidaantii ittaanaa naannichaa gochuun muudeera. Itoophiyaan anniisaa haaromfamaan Afrikaaf fakkeenya akka taatu hojjetamaa jiraachuun himameera. Misooma anniisaa haaromfamaa irratti hirmaannaa damee dhuunfaa dabaluuf haalli mijaawaan uumamu koomishiniin investimentii Itoophiyaa beekseera. Asaantii Asan gabaasa dabalataa qabdi. Itoophiyaan anniisaa haaromfamaan biyya qabeenya kuufamaa hedduu qabdudha. Madda anniisaa ta'uun caalmaatti misoomuun tajaajila kennaa kan jiru hidhaawwan bishaanii ta'us biyyattiin ifa aduu humna bubbee fi anniisaa meegaawaattii hedduu maddisiisuu akka dandeessu ragaaleen ni mul'isu. Haa ta'u malee ammas waliin gahinsi elektirikaa biyyattii dhibbeentaa 55 irra jira. Garaagarummaa bal'aa fi fedhii dhiyeessii gidduu jiru guutuuf mootummaan damee anniisaa haaromfamaa akka filmaata tokkootti fudhachuun irratti hojjechaa jira. Dhiyeessii anniisaa biyya keessaa qofa osoo hin taane biyyoota ollaattis erguuf xiyyeeffannoon hojjetameera. Kanaanis Itoophiyaa Afrikaaf qabeenya madda anniisaa haaromfamaa gochuuf hojjetamaa jiraachuu koomishinarri koomishinii investimentii Itoophiyaa Haannaa Aariyaa Sillaasee himaniiru. ኢትዮጵያ እንደ ሀገር በታዳሽ ኃይል ላይ በጣም ብዙ እምቅ ሀብት ያላት ሀገር ነች። Itoophiyaan akka biyyaatti anniisaa haaromfaman irratti biyya qabeenya kuufamaa hedduu qabdudha. Amma har'aatti humni haayidrooelektirikaa bishaan irraa argamu akkuma jirutti ta'ee dabalataan humna ifa aduu, humna bubbee fi ji'ootermaalii irratti biyya qabeenya addaa qabdudha. Biyyoonni hedduun kanneen keessaa tokko qofaa qabaatu. Itoophiyaan garuu hunda isaa qabdi. Gama biraatiin humna oomishaa hedduu qabdi. Kanaafuu yeroo ammaa waliin gahinsa humna elektirikaa 55 irra jiru gara 100tti ol guddisuuf fedhii uummataa biraan ga'uuf mootummaan xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Galmii mootummaa Afrikaatti Itoophiyaa madda anniisaa haaromfamaa gochuudha. Itoophiyaan investimentii anniisaa haaromfamaaf mijattuudha kan jedhan koomishinar Haannaan baroota darbanitti damichatti hirmaannaa dhaabbilee dhuunfaa dabaluuf haalli mijaawaan uumamuu eeraniiru. ኢትዮጵያ ለታዳሽ ኃይል በጣም ጥሩ የኢንቨስትመንት መዳረሻ ነች። Itoophiyaan lafa investimentii anniisaa haaromfamuuf mijatudha. Qabeenyaa fi carraawwan kunniin akka jiranitti ta'ee ammoo mootummaan Itoophiyaa baroota darbanitti damicha adda baasuun hirmaannaa dhaabbilee dhuunfaa guddisuu inni jedhu dhimma guddaa waan ta'eef jijjiirama imaammataa hedduu taasisee jira. Kanaanis investeeroota biyya keessaa fi alaa hedduu damicha irratti akka hirmaatan taasiseera. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti ogeessi dhimma dinagdee Stefaaniyaa Bolliinaa gama isaaniin Itoophiyaan qabeenya anniisaa kuufamaan badhaatu waan taateef hojii gama anniisaa haaromfamaa irratti hojjetamuuf tumsa gama teeknooloojii fi beeksisuu ni taasifnaa jedhan. Qabeenya anniisaa haaromfama Itoophiyaa guddaadha. Sababni isaa Itoophiyaan biyya qabeenya uumamaan soorettii fi badhaatu waan taateefi akkasumas gabaa gama kanaan Itoophiyaan qabdu baay'ee bal'aadha. Garuu hudhaallee gama kanaan jiran furuudhaaf Itoophiyaa waliin ni hojjenna. Kanaafuu tumsa teeknooloojii fi beeksisaan jiru irratti Itoophiyaa waliin ta'uudhaan gama Itoophiyaa dhaabachuun ni hojjenna. Biyyoonni Afrikaa anniisaa haaromfamaa irratti xiyyeeffachuun isaanii keessattuu jijjiirama qilleensaa waliin wal qabatee rakkoolee mudatan hir'isuuf waliin gahinsa elektirikaa ardittii fooyyessuuf gumaacha olaanaa qabaachuu kan himan ammoo ministeera bishaanii fi enerjiitti gorsaa damee anniisaa Goosaayee Mangisteeti. ታዳሽ ኢነርጂ anniisaan haaromfamaan eegumsa naannoo waliin wal qabatee baay'ee murteessaaf barbaachisaadha. Biyyoonni guddataa jiran kan isaan qoramaa jiran kaarboon daayooksaayidii gadi dhiifamuun baay'ee rakkoof saaxilamaa jiru. Haa ta'u malee rakkoo kana furuudhaaf biyyoonni yeroo ammaa gara anniisaa haaromfamaatti haceenu jedhaa jiru. Nuti ammoo hundeen keenya iyyuu anniisaa haaromfamaadha. Sana heddumminaan oomishuutu nurraa eegama. Kun ammoo rakkoo anniisaa elektirikaa biyya keenya jiru furuun cinatti jijjiirama qilleensaa to'achuuf gumaacha olaanaa taphata. Dhaabbileen idila addunyaa garagaraas misooma anniisaa haaromfamaa Itoophiyaa tumsuuf fedhii agarsiisuun isaanii himameera. Inistitiyuutiin qorannoo qonnaa Itoophiyaa sanyiiwwan midhaanii 1,000 ol qorachuun hawaasa biraan ga'u beeksise. Daayirektarri Inistitiyuutii qorannoo qonnaa Itoophiyaa Dr. Fatoo Uzmoo hojiiwwan qonnaa biyyattii akka fooyya'aniif teekinooloojiiwwan garaagaraa qorannoon baasuun hawaasni akka fayyadamuuf hojjetamaa jiraachuu himan. Jamaal Nageessoo gabaasa dabalataa qaba.
Inistituutiin qorannoo qonna Itoophiyaa eega hundaa'e irraa eegalee sanyiiwwan midhaanii 1,000 ol hawaasa biraan ga'u Daayirektar Inistituutii qorannoo qonna Itoophiyaa Dr. Fatoo Usmoo himan. Inistituutiin qorannoo qonna Itoophiyaa waggaa waggaan teekinooloojiiwwan qonnaa giddugaleessaan 40 hanga 50 hawaasa biraan ga'aa jiraachuu Daayirektar Inistituutii qorannoo qonna Itoophiyaa Dr. Fatoo Usmoo ibsaniiru. Inistituutiin qorannoo qonna federaalaa eega dhaabatee akka fakkeenyaatitti kama midhaanii qofa sitti himaa. Sanyiilee midhaanii gara 1,000tti dhiyaatu baafnee jirra. Kun mala ittiin hojjetamu wajjin akkaataa xaa'oon itti dabalamu akkaataa inni kunuunsa hunda wajjin kaba'e. Waggaa waggaatti ammoo odeeffannoowwan qabiinsa midhaanii irratti ta'ee kunuunsa isaa irratti ta'ee erga haamame booda akkamitti akka ka'an teeknooloojiiwwan kanaan waliin yookaan odeeffannoowwan kanaan waliin dhufan xiqqaatu 40-50 hanga 100 waggaa waggaatti baafna odeeffannoo sanyii haaraatiin dabalatee jechuudha. Kanarratti egaaree akkuma Itoophiyaatittu yoo ilaallee jenne sirna qorannoo keessa kan jiran hundumti isaanii walitti dabalamaniidhaan teeknooloojiiwwan gara 2,000-3,000 ga'u fiduu danda'ee jira. Gama biraatiin Inistituutiin qorannoo qonna Itoophiyaa naannolee fi dhaabbilee garaagaraatiin wal ta'uun sanyiiwwan looniitii fi lukkuulee biyyoota alaatii galchuun fooyya'insa taasisuu kan ibsan Dr. Fatoon hojiin kunis gara fuulduraatti cimee akka itti fufu ibsaniiru. Horii biyya alaatii fi biyya keessaa walitti qaalomsuu kun lukkoota sin ilaalaa horii kaan sin ilaalaa re'ootas kana hunda walitti qabatee jechuudha horii wanta jedhamu hunda. Kana keessatti hojii gurguddaatu hojjetamaa gara naannoleettis wanti hojjetamu hin jira. Garuu gara horii kanaan akka sanyii midhaanii haaraa gadhiifnu kana sirni isaa waan hin jiraannee fi horii haarawaa gadhiifnee jirra akka jedhu hin jiru. Garuu fooyya'insa baay'ee hedduu goonee jirra. Biyya alaati ammoo finnee sanyiiwwan lukkuu garaagaraa madaqsuun sanyiiwwan loon biraa akka biyya keessaatiin walitti qaalomsuun hojiilee babal'aa hojjennee jirra. Egaaree adeemsa kana keessatti erga hundeeffama qorannoo kanarraa jalqabee duras otoo qorannoon hin jalqabiin dura jalqabee hojiilee hojjetamaniin qorannoon qonnaa gahee guddaa taphatee jira qonna Itoophiyaa keessatti. Haa ta'u malee hojiin akka biyyaatti Inistituutii qorannoo qonna Itoophiyaatiin hojjetamaa jiru gahaa jechuu akka hin taane Daayirektar Inistituutii qorannoo qonna Itoophiyaa Dr. Fatoo Usmoo himanii gara fuulduraattis kana fooyyessuudhaaf hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Kuni gahaa yoo jennee inni gahaa miti maaliif teeknooloojiin nu baafnu qorannoo qonnaa keessatti fakkeenyaaf boqqolloo fudhadhee jedhe lafa keenya irratti hektaaraan gara kuntaala 140 argan. Qonnaan bulaa bira yoo dhaqee jedhe gara kuntaala 40-45ti giddu galeessaan. Warri nuun qixxeessu nuus oomishu hin jira. Haalli mijataan yoo jiraate biyyeen gaariin yoo jiraate jedhe kan wannaa jennu oluu fiduu hin danda'an. Nu giddu galeessaan himna wanta kana. Haa ta'u malee qonnaan bulaan akkasitti akka nu oomishnu sanitti adda dureen qonnaan bulaan giddu galeessa qonnaan bulaan sadarkaa biraatiinis jirus ol dhufuu hin dandeenye oomishaaf oomishtummaa kana. Rakkoolee hubannoo fi rakkoolee biroo dhimma fooyyessa teeknooloojii fi sanyiiwwan haaraatiin wal qabatee akka biyyaatti mudatu furuudhaaf Inistituutichi waggaa waggaadhaan qonnaan bultootaa fi ogeeyyii garaagaraa 100,000 oliif leenjii kennaa jiraachuu Daayirektarri olaanaa Inistituutii qorannoo qonna Itoophiyaa Dr. Fatoo Usmoo ibsaniiru. Teeknooloojii yoo baafnu inni lammaffaan akkuma siin jedhee yooma giddu galeessonni yookaan Inistituutiin kenna kun hundeeffamu inni kaayyoon lammataa teeknooloojii beeksisu. Yoo teeknooloojii beeksifnu leenjii gabaabaa kennina. Achirraan ammoo dandeettii cimsuu jennee qonnaan bulaa hirmaachifna. Waggaa waggaatti qonnaan bulaa 100,000 ol ta'u giddu galeessota garaagaraa keessatti leenjii guyyaa tokko akka kennu jira. Leenjii guyyaa torbee tokko akka kennu jira. Haala tasaniin dandeettii uummataa cimsuu fi yaalla.
ETV afaan Oromoo irraa oduun tamsaasa kallattiin isin bira gahaa jiru ammas akkuma itti fufetti jira. Godina Jimmaatti sagantaa ashaaraa magariisaan misooma biqiltuu nyaataaf oolan irratti dargaggoota 13,000 oliif carraan hojii uumamu waajjirri qonnaa godinichaa beekseera. Godinicha aanaa Qarsaatti dargaggoonni damicha irratti bobba'uun carraa hojii argatanis dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaan hojii isaanii babal'isuuf karoorfachuu himaniiru. Muzeeyyiin Maammaa gabaasa dabalataa qaba. Itoophiyaan hojii ashaaraa magariisaa waggoota 5 darban hojjetteen uwwisa bosonaa ishee 11 irraa gara 23 oliitti guddisuudha ragaaleen kan agarsiisan. Sagantichaan waggoota 2 darbanii as immoo biqiltuuwwan bosonaa qofa osoo hin taane kanneen nyaataaf oolan irratti xiyyeeffachuun hojjetamaa kan jiru yoo ta'u, godina Jimmaattis bara kana biqiltuu gosa adda addaa sagantaa ashaaraa magariisaatiin dhaabuuf karoorfame miliyoona 400 olii keessaa miliyoonni 60 ol kanneen nyaataaf oolan ta'uudha ragaa waajjira qonnaa godinichaa irraa argame kan mul'isu. Biqiltuu bosonaa qofatu ta'ini biqiltuuwwan firiin isaanii nyaata irratti xiyyeeffannee hojjechuudha qabna kan jedhu giddu galeessa godhanne akkuma isin amma argaa jirtanuu aanaalee hundarratti biqiltuuwwan kan akka abukaadoo, kan akka paappayee, kan akka muuzii, kan akka gishxaa, kan akka zayituunii, kan akka burtukaanaallee dabalatee bal'inaan babal'isaati kan nuti jirru. Lakkoofsan sila sii kaase keessa naannoo miliyoona 60 olitti kan siqatu biqiltuu firiin isaanii yookaan firiin isaanii nyaataaf oolu waan ta'eef isa kana bal'inaan babal'isaati kan nuti jirru. Godinichatti waggoota 2 darban xiyyeeffannoo biqiltuuwwan nyaataaf oolan kanneen akka paappaayyaa, muuzii fi avokaadoof kennameen dargaggoonni hedduun damicha irratti gurmaa'uun carraa hojii argataniiru. Dargaggoo Muhammad Amiin Imaam jiraata aanaa Qarsaati. Nama 5 gurmoofnee waggaa geenyeera egaa hojii kana jalqabne waggaa tokko geenyeera jechuudha. Kana dhaabutu ji'a 8 malee gurmoofnee hojjetaarra haalli hojii kanaa baay'ee namatti tola. Amma alreedii gabaadhumaaf dhiyeessuudhaaf deemaa jirra jechuudha. Dargaggoonni kunneen sagantaa ashaaraa magariisaa bara kanaatiin hojii isaanii babal'isuuf karoorfataniiru. Sagantaa ashaaraa magariisaa ganna kana dhaabamuuf qophii goonee boolla abukaadoo 2,000 qotnee biqilaa abukaadoo nuu kennamuudhaaf qophii irra jirra jechuudha. Qophoofne ganna kana dhaabuudhaaf qophii akkasii irra jirra. Akka waggaadhaan gahuun waggaa ganna geenyuun qophii biqilaas dhaabuutti jirra. Biqilaa irra caalaa kan nuti dhaabaa jiru garuu ka firee kennee gabaarra ooluun wal qabsiisneeti kan nuti hojjechuu barbaannu. Faayidaa isaatiinis gar tokkoon ashaaraa magariisaa hojjenna, gar tokkoon faayidaa isaarraa fayyadamna jechuudha, bu'aa isaarraa. Kanaaf itti cimnee hojjechaa jirra. Amma abukaadoo muuzii kanarraa firee isaa yeroo tokkoonsaa 250tti isin gurgurra. 200tti isin gurgurra. Hundee sakarii isaa immoo alana gabareedhaafi gara firee tokkoomsi hundee tokkoomsi birii 60 ta'e gurgurra. Gabareedha sheedii keessatti bittimsinee jechuudha sakariitii fuunee achirratti baay'imnee gara 440tti alana gurguranneerra ji'uma 3 kana keessa. Avokaadoos immoo akkuma kanaan gurguraarra. Godina Jimmaatti waggoota 2 darbanii as keessumattuu xiyyeeffannoo sagantaa ashaaraa magariisaatiin biqiltuuwwan nyaataaf oolaniif kennameen dargaggoonni hedduunis damee kanarratti gurmaa'uudhaan carraa hojii argatanii jiru. Waliigala gosa 2 dargaggoonni carraa hojii argatan, dargaggoota qofatu hin ta'in dubartoonnis jiru. Walumaa gala carraan hojii misoomaa nyaata oolan ashaaraa magariisaa nyaataaf oolan kana hojii wal qabatee dubartootaaf dargaggoota naannoo 13,500 kan siqatanu carraa hojii argataniiru. Sana jechuun egaa inni kaan biqiltuudha kan inni baay'isu, biqiltuu baay'isee biqiltuu sana qotee bulaadhaaf dhiheessa sana irratti gurmaa'aniiti kan isaan jiranu. Inni kaan immoo lafa waldaadhaan gurmaa'ee lafa fudhatee misooma isaarratti jechuudha. Misooma isaarratti dhaabbii isaarratti kan ijaarame jira. Inni sadaffaa immoo oomisha sadhumaa sana jechuudha. Oomisha sadhumaa sana fuudhee gabaaf dhiheessuudhaan gurguruudhaan kan ijaarame jira. Akkuma ati jette egaa waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa waliin ta'uudhaani inni guddaa walitti hidhamiinsa gabaati jechuudha. Walitti hidhamiinsa gabaa yoo hin uumne hojii dhumti inisheetivii nuyi amma hojjetaa jirru haalli inni boodatti nu jalaa deebi'uus jiraachuudha waan maluufi magaalaa irrattis haa ta'u baadiyyaa irrattis haa ta'u walitti hidhamiinsa gabaa cimaa ta'e uumuudha qabna jennee waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa wajjin bal'inaan hojjetaa jirra jechuudha. Godina Jimmaatti bara kana bunaa fi shaayii dabalatee biqiltuu gosa adda addaa biiliyoona 1 ol dhaabuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuu ragaan waajjira qonnaa godinichaa irraa argame ni mul'isa. Godina Baaleetti lafti hektaarri 500,000 fi 70,000 ol qonna gannaan kan misoomu ta'uun himameera. Oomisha qonna gannaa godinichaa irraa callaan kuntaalli miliyoona 17 ol akka eegamu himameera. Gabaasa waajjira koominikeeshinii godina Baalee Abaaboo Maammotu dhiyeessa.
Aanaalee godina Baalee garaagaraatti hojiin qonna gannaa hojjetamaa jira. Qonnaan bultoonni aanaa Sinaanaas ooyiruu isaanii oomisha garaagaraa facaasaa jiru. Qonnaan bultoonni aanichaa kilaasteraan gurmaa'uun akkasumas galteewwan qonnaatti sirnaan fayyadamaa jiraachuu eeruun callaa gaarii kan abdatan ta'uu dubbatu. Kilaasteraan facaasuun bu'aan inni qabu midhaan wayita goggogee agartee bakka tokko sirriitti gaheetiniin makiina bakka tokko nu haama. Ammallee mootiyyuu jiidhee kun jiidhaa ta'ee duubatti nafu. Kun mootiyyuu gogee biraa wanni jedhu akkasitti wal faana nu gaheetiniin bakka tokko haamannaa. Bu'aa guddaadha. Tokkoffaan sanyii filatamaa irraa argachuu, lammaffaa oomishtummaan isaa dabaluu, eegas immoo kanarraan ka'aansi immoo kanarraan oomisha isaa kan irraa arganne qotee bulaa keenyaaf indaganaa deebinee raabsuudhaaf kanaaf nu fayyada jechuudha. Bulchaan aanaa Sinaanaa Balaay Bojaa aanichatti qonna gannaa fi lafti hektaara 81 ol kilaasteraan kan misoome ta'uu himanii jiru. Aanaan Sinaanaa waggaatti yeroo lama kan inni oomishu facaasaa nama nuti irratti argamnu kun facaasaa gannaati. Ganna hektaara 81,883 akka aanaa keenyaatti kilaaster goona jennee qopheessinee guyyaa irraa kana baniinsa kilaastera guddaa yookaan immoo meegaa kilaastera yookaan haay kilaastera kan jennu ganda basaasoo fi hamiida gidduutti kan argamu asitti baniinsa gochuudhaaf jirra. Kanaaf hektaararraa naannoo kumtaala 46 oomishtummaa hin daballa jennetti asirratti kan argamne. Bulchaan godina Baalee Abdulhakim Aliyyii gama isaaniitiin godinichatti qonna gannaan lafa hektaara 500 fi 70 ol midhaan sanyii gosa garaagaraa facaasuuf karoorfamuu himanii jiru. Facaasaa gannaa bara 2016-2017 tti lakkaayamu aanaa Sinaanaa ganda hamiidaa keessatti jalqabbiirra jirru. Akka godina Baaleetitti lafa hektaara 500 fi 78 ol kan ganda kana facaafnu kana keessa lafti hektaara 553 ta'u kilaasteratti kan qindaa'e jecha kilaasteratti kan qindaa'e kana jechuun inisheetiivii garaagaraatiin kan uwwifamu. Godina Baaleetti qonna gannaarraa callaan kuntaala miiliyoona 17 ol kan eegamu ta'uu waajjirri koominikeeshinii godinichaa gabaaseera. Kan daawwachaa jirtanii TV Afaan Oromoo irraa oduuwwan tamsaasa kallattiin isin bira gahaa jiranidha. Kabajamtoota daawwattoota keenya gara oduuwwan maddeen alaarraa arganneettan ce'a. Dhibeen Maariyyee Jaldeessaa yaaddoo fayyaa idil addunyaa jedhamuun labsame. Dhukkubichi biyyoota Afrikaa keessatti tamsa'aa jiraachuu dhaabbanni fayyaa addunyaa beekseera. Ababaayyoo Kafanii gabaasa dabalataa qaba. Dhaabbatni fayyaa addunyaa weerarri Maariyyee Jaldeessaa